السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في هردفتوتا ماتيوان channel سير يوتيوب bakka jirtaniin nageenyi kiyya kan onni irraa ka'e sinaa qaqqabu isiniin jedha. Egaa guyyaa har'a kana akkasuma barnoota haarawaa viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'a qabadhee isiniif dhufe kun namoota imo keessaan jechuudha. Imo isinii wajjin banatanii qaban akkasuma immoo nama isin hordofuu jiru jechaadha. Sagalee isin namaa ergitan akkasuma footoo isin namaa ergitan kan namni sun isiniif ergu nama isin hordofaa jiru akkaataa itti ifirraa imo keessaa baaftan akkasuma immoo akkamitti akka beekuu dandeettan qabadheetin isiniif dhufe. Hanga dhumaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Egaa hordoftoota kiyya duraan dursine imo keenya keessa seenna. Imo keenya keessa seenna. Erga imo teenya keessa seenne booda eda'uu tana tu'ina. Wayita eda'uu tu'ine jenne moor bakka jettu tana tu'ina. Sana booda profaayilii imo keenya jala nu seensisaa jechuudha. Erga imo keenya jala seenne setting bakka jettu tanarra dho'ina. Setting eega dhawannee booda jala kana gabbuune about olitti jechuudha. Account and security bakka jettu tana dho'ina. Sana boodarraan manage device bakki jettu jala kana nuuf baati. Isii tanarra dhawanna. Erga isirratti dho'ine nama nu jala jiru beekuu dandeenye jechuudha. Online irra jira amma namni imo kana hordofuu jiru lachuu online irra jira jechuudha. Ani imo matokichaan jawala lamarratti banee isin argisiisutti jira jechuudha. Imo tokkicha waan ta'eef amma online irra jira. Kanaaf erga inni online irra jiraate nama kana akkamittiif keessaa baasuu dandeenya. Akkasuma immoo namni kun kamii fi kamii akkaataa itti baruu dandeettan isinitti argisiisa. As keessatti imoon tokkoffarra jiru kan gubbarraa kun isini. Kan ammoo jalaa nama isin hordofuu jiru sani jechaadha. Kanaaf mallattoon dileetii fuula dura kanatti argamti. Mallattoo dileetii kana dho'ina. Ammas dileet jennaan. Erga dileet isa goone booda ni bahaa jechuudha. Walumaa galatti keessaa bahee jira. Yoo garuu lakkoofsa imo keessanii san harkaan qabaatin lakkoofsa san barbaadattanii koodiin akka isinirra buutuuf lakkoofsa san barbaadattanii sana booda ifirraa keessaa baaftanii jechuudha. Karaa gabaabaadhaani. Kanaaf viidiyoon barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Warri jalqabaa chaanaala keenya dhufaa jirtan mallattoo diimtuu kana nurraa gurraachessa. Yaada keessan koomenti jala barreessa. Viidiyoon isinitti tolaan like gochuun dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura.